diinaf dabarsanii na laatan laal fuudhanii ufee jennaan namicha waan hin darbitee biraa dhooftee achiin booda garagalee ofirra garagalee deeme hindi amma bilbila irraa footan asii deemtamu amma anuu dhaqee tan namitti itti sii mayyetan achiin booda ka'ee deeme osoo gidee san namitti gadi baatee eessatti albee qarayyattee viidiyoo san itti agarsiisee naqaltiyu namitti eessatti si qalettee naqalti sila ani kan boo'eef sababa kana Sinigale ummanni immoo fiqiriidha jinniidhaan duraayyuu gisa wajjin taphadhuu nama intala qalabatii harkarraa qabu asli nama tidaarii qabu dhirsi kiyyaaf micaan kun wajjin haasaan bilbilaan itti himee akka waan fooloo akka hojiin naa guddatuufan hojiin ani hin jiru micaan kun si jammar gaafa dura amaara jedhanii tuffatanii nam takka ittiin garagalee laalu har'a garuun anaa fi ganni wajjin wanna taphateef wanna guddateef beekamtii kenneef anaa fi ganniidha kan isa guddis har'a garuu albeed abbaan qaree abbaa qaltiyyaan sigalee asli Odo har'a gaafa san namitti tun gadi baatee hirriba keessaa kaatee eessattas qalee albee eessattas itti fudhadheettee albeen naqaltee dhugaanaa goote dhugaata yookiin mana hidhaa nageessite yookiin inni hidhame yookiin inni immoo naqalanii kana hundaa kan na godhe isa sigalee ani kan boo'ee fi waa'ee kanaaf odoo namitti tun gisatan hirriba keessa jiraachuu baatte waan hirriba irra naa kaa'uu baatte kanaaf amma immoo nama guddifte tokko ani yeroon dura taphadhooyyuu akkan abbaa warraa qabu uummanni Oromoo guutuun hin beeka. Akka dhani qalbiidhaa taphadhu uummanni hunduu hin beeku kuni ajandaa barbaada itti qabata barbaada sigalee akkasitti na nyaaqisanii oolan isaan lamaanuu amma immoo deebitee ani anuu dimjeetan boo'e ganniin gadi baatee maal jettee bilbilaaf booche malee homaan taane jettee sigalee bilbilaaf booche malee nu homaan goone bilbila jalaa badee wanna irra ga'e hin beekan isaan ama namitti na rukuttee na qaltee na jeeftee hin beekan garuu isiin gadi baatee inni illee akkasitti rufee akkas jee isiin immoo Misejji ombi deebisuullee deebisuu dhiiftee hojii gadi baatee viidiyoo tokko Oromoodhaan lakki akkana taate hin aarte hin taragaggaatiin isa jechuu dhiiftetti bilbila booche waan biraatii miti jette. Bilbilicha bade sanoo argattee ati fi kafaranii yookiin eenyuun naa deebisa kana amma engada micaan tokko ijoolluma Oromoo keenyaa keessa ijoolluma Dubaayii kana keessa dhugaa rabbii isaa tolu birrii 3,000 biteetii waan namaan dubbatiin hodhu bilbila kanas fudhadhu bitadhuuti taa'e waan namaan dubbatiniiti adaraa rabbii hin boo'inii bilbila hodhu bilbila barbaadde gee oduu ani diduu natti kenneen biraa deema micaan tokko dhugaa rabbii Kiristoos isaan akkas na godhan ani bilbila moo nan qaba sigilaman qaba tokko gisee bari tokkotti nafa rakkoon qabu garuu akkas na godhanii kan boo'eef kana isaan immoo kanaa isaan kan biraa sigalee mee namni ilmoon namaa uftee diinan arabaa nama kenna du'in jirti madaamin tante albeen qala jette madaamin albee wajjiniin kunootiijiin albeen naqaluu taate madaamin na qabaa jette jee ufaa jedhama waan akkasii jedhama osomaa namitti walloltee namitti nuti hin jette hin jedhamu sitti jabeessuu ta'a natti naqaa jette sigara wanaanjee waan jettu oduu anaanjee waan jettu gadi baasee silippiinii homaan beeknanii Tijin naqaluuf taate albeen naqaluuf taate madaamin jette jee dhufe namitti omaan antanetti dhufe diinatti na kenne dhufe. Mucaanoo yoo shamarran argu maaliif faarfannaa itti banaan maaliif faarfachiisa duubni faarfannaa sanii maalin? Hudduu taatu faarfannaa malee dubartiin ishiin jettuuf faarfate malee. Okay faarfannaa itti banee fi garaa laafifata. Natti fakkaate mee gaafadhu anuu fitta wallaalee nama dhiisiti. Asli. Amma utee gandi wannoo banattee miree mana barbaree shiroo barbaree. Namni gabrummaa namni siroof barbaree maarree kan bere abashatti gabaree galtu booda si hin beektametti reetti nu bareechite. Oi tigisti asirratti waan si gaafadhu jira. Ati jawaala erga si jala haataniitiin jedhan boo viidiyoo sana akkamitti waraabdee jawaala dagatanii biraa deemanii mira keessa galanii. Lama bilbila lamaan qabaani sadiin qabaa bilbila sadiin qabaa caccabaadha malee hamma saniin ga'u malee sadiin qabaani. Akkaawuntii kiyyaanan qaba lamaan qaba amma kan itti taasaa jiru kanas kan biraas nan qaba sadiin qabaan tokko yoo bade tokko tuffamatti ree. Waa'ee tigisti uummanni gaafii jara gaafataa jira. Jaarsi ganni kaduu jettan sanoo jaarsi biyyaan dhagenne ka ganni du'a itti farriftanii bayuu kan maal jedhee qabdee yoo si jammariin qabdee. Anaaf isin kee tokko hin qabdi bar hurutaadha wallaa kenna isin nuti ijoollee ganni takkas hin qabdi jaar. Hin qabdee. Hin qabdee. Gurraachumaan karaa tokko qabdee baqqala. Soba. Dhugaa rabbii hin qabu garuu feesbuukii fayyadama argee rabbi kan koomee hin fayyadamu tiktokii si jammar tiktokii fayyadamu inni hin beeka akkanan qalladuu akkanan taphadhus hin beeka waan ta'eef uummanni kun immoo isin taragaaggaa dhugaa namaa takka osoo hin baratini akkanumatti komentii barreessuudhaaf hin jigina dura hubadhaa tigisti maal taate maa boochee jaa malee akkana taate boochee hin faradina namni waan rakkate hin beeku yaa biyya garaa nama waa qabbeek malee isin hin beektan fattashitanii uummata qinqini.
Akkasitti akkas ta'ee as Ati bakka si balaa hundaa isin hojje wallahi. Wal galaafattee amma barkuun maal agarsiise beektaa? Jaalaluma keessa wal hawwatanii osoo gamaa gamana wal buttan karoora malee osoo gamaa gamana wal buttan wallahi harka arabaatitti lubbuu wal baaftanii ooltan. Namichi kee ammoo ati hojii dallaalummaa hojjettamoo hojii maal hojjetaa jirta? Akkamitti namicha joordorii sarratanyaa namicha birrii sirratti erguusan akkamitti baaftee Dubaayii fiddanaan jedhe? Ani gaafa kaan sobeeta namicha kana kakadheetan bulookii ofirraa bahi baabaa munnoon soba ani micoo sanuun beeku ani micoon akkamitti natti ergite micoon kontiraata sii fittee Itoophiyaa galteeta namicha kana takattarame kazaa baay'ee sobda isi wariif dubbattanii akkamitti sarratanyaa jala baaftee fiddanaan jedhe dhugaa rabbii. Namicha kana bulookii godheetan namicha sossoba namitti itti dhimina jeefti geetan namicha sossoba eetuma zim jennee achiin booda gaafa kaan marsaa lammataa gaafa siin uftu agarte simannee nagumaaf finnee gaafa yennu ufnee oduu sobaa itti laaltu ilmoo sheexanaa. Dhugaa rabbii as liigatee duraan na haadha bu rabbi nagaa rabbi nagaa nan galchi rabbi dhugaa rabbi ani dubbii sobaa takka naasa'u rabbi amma dabalataani amma qabannee ganni aduu san aduu qidame jimaata dhuftee aduu jimaata kan wajjirumaan oollee nyaata yuumaattu mul'isa beeyta bakka jaarsa ganni ajjeeftan sun dhugaa moodatti jette kun duuti eega keessa jiraatte dubartiin gilee mana koonsartii deemtuuf yeroo araboota shawwaddee baatu jaarsa yookiin haadha abbaa hin ajjetti wallahi dhugaa ana amaneera dhiise nu amaneera hayye dhugaa rabbii asli dhugaa rabbi dhaba mana haa godhu gumaa takka sobee gannii sana waan micaa kanaati irratti sobe rabbi dhaba mana haa godhu rabbi sobu bar achiin booda micaatti jammar homaanaan hin ta'u asli homaa irraa hin qabnu micaa yaada ishee xixiraa safooloo guddifachuuf hojiisaa guddifachuuf malee micaa homaa irraa hin qabnu yaada onnatti riiqattina guddifachuuf malee dhugaa rabbii homa beekan bar achiin booda ganni tante kabajaadhaaf finnee wajjinumaan amma gaafa sammaan nangetti ani moo maalan ashaaba garaa keetti ganni asli dhugaa rabbii kun waaqa oromoo maalan jaa gaafa sananii garaa keetti bariisaa san amma micaan kun aqeeta fuudhanaan jee qobaasaa aqee fuudha micaan kun aqiitti fuudha atumtillee naqii anu fi kiyaa silaa naman qabu aqiitti fuudhi ani silaa na saramtu namittiin yennaan akka eeta namiti tanaanii maal obboleetti tiyatu dhufa ani maala yaada gaafa amasi oromoo takka taatee biyya sanii dhufte akkamitti dubartiin takka isii bira dhaabbachuu qabdi dirqama akkamitti bira hafa ani amma achi keessa Dubaayii kana keessa taa'ee jeetan nama yaada kiyatti urungaa sana hafee omaa takka omaan kun irraan gaufataa jeetan taa'ani ani garuu gara laafinatti kiyya achi na dhaabe. Kaza mamalan goda ishi baka inamitti tiatti metafachu mena mokora homin albata isi dishina ette miskin akamitti qoba isi tesigetan namitti tiyan whatsapp da malo madam obboletti tiyatu Dubai dhufa mazari tiyatu meeshaa itti naa kenne akeetan meeshaa san irraa fudhadha airport irraa daqiiqa 15 qofoo kisa akka kana iyami iyo da kunu as airport ni inje dhugaa rabbi asli namitti tunna diddeet takka turteet sa'aatii lawicha si eema meeshaa kee fudhadhuutti dafii kottu olii gadi hin deemee nangette ishii yetan biraa dhufe biraa deeme. Gammadeetan bakka ani maaliifin ani achi jechuuf osoo hin taane bira jechuuf maaliif isiin namaleen qabdu asii siigalee Dubaayii kana keessatti wal malee siin qabnu si jammari moo hiriyaa dhumaan nuti ani kana yaadni kan qomane yaada shira kana yaadne ishii jennee wajjiriin dhufnee wajsimannee nyaata gisi achi ani micaa kun achi jiru namuun dhufnee warri isiin eegeebsuun tokkollee dhufne bireen sunis dhufne anaa fi micaa kana bicha xakkitti argamee hamma sa'a tokkoof walakkaa kana irpoortii keessa turree achiin booda ganniitee fudhannee gara nyaata mana nyaataa bireen dhufee wajjiniin gara mana nyaataa deemnee achumatti nyaannee xumurree chaw addumaan galle nagaan addaan galle nagaa kabajaadhaan. Amma boo'icha tammaantu fidiree guyyaa lammataa. Aduu qidaameesaa amma fidiree guyyaa lammataa. Koi kasitani ma guyyaa boo'icha sababni boo'icha ta'eef amma marsaa sadaffaa marsaa lammataa aduu qidaamee naa bilbiltee ganama si argu maleedhaa jetta. Kalees wajjin oolle laal qabeema. Jennaan ishi bakka maaloo ganniidhaan mani kontiraataan jira naaf hin eeyyamu yeroo hundaayyuu manni keenya immoo kaameeraa jira ol nama seessisuu namaaf hin eeyyamanii maal naguma na barbaadennaan ani arraas hin baane si wajjin taphachuun barbaada si arguun barbaada dirqamaan an jennaan warra wayii kana warra fira namichaati gaafa achi dhaqisii yaama achitti naaf mijataa achi koottu toole micaa kanaan nuti koottu na fuudhi jetteeni isa immoo ganama itti bilbilteen hin beeku waasaa waliin jedhanii achi naqanii achiin booda micaa kana jedhanii na bira ufan na bira fide gaama mana dhanii agi kana keessuuf natti agi kanatti. Ani ijoolleen eegaa ijoollee wajjiniin mana firaa dhaqne mana firaa sanitti fidee dhufe amma micaan kun osoo achumaan mana firaa kana oduma nagumaan ta'aa jiru ufanii naa bilbilanii ufnee barri irra jirra kottu gadi bayinaan jedhan isaan lachuu giseen ufuu laayivii gubbaa jiran nama 2,000 moo akkanan laalaa jira isaan lamaanuu makiinaa keessatti
Mucaa diimaa kan kanneen Yen isatu fide gaana bira isaan lachuu laayivira jiranii ani ufee jennaan isaa wajjin laayivira seenetan kolfee bilbila kana wannoorra bilbila kan koo kana iyoo addisiin bite isa makiinaa gubbaa kaayee kan gannitis makiinaa gubbaa kaayee kan micaa kanaatis makiinaa gubbaa kaayee faarfannaa wayii faarfannu malee jaa micaan kun. Kazaa micaan kun bilbila nan kaadhe gara daa'ima sanii bilbila keessi fudhanne. faarfannaa dhiiftee. Faarfannee waardhanne micaan makiinaa seene ganniin hin ijjatti laayivii gubbaa jirti intarneetiin kan micaa waan ta'eef oo micaan makiinaa seene intarneetiin jalaa badaa isiin. Mucaan ka faarfannaa itti banuuf inni ooma jaalatuuf immoo paastariidha mucichi. Micaan akkanuma gisee dubartii argu faarfannaa faarfata. Sheekidha inni jechuun paastariidha isin faarfachiisa. Beentee faarfata micaan beentee faarfata micaanii. Barina beentee tayuuf dhageeffachuu fi amma gaafii kiisii galee mucichi beentee ta'uu dhabuu miti. Inni sheekidha. Paastarii ta'een beeku isa waa'ee isaa nan gaafte nama waa'ee isaa na dhiise waa'ee isaan beeku anama waa'ee keessatti Kazaa bilbila kana lamaan sadeen keessaa bilbilli kan koo dachee isa fudhateen beeku ani bilbila kan koo makiinarra hin kaa'e kan gannitis makiinarra jira kan isaatis makiinarra jira ani daa'ima tiyaajeetan kaadhee yoo nan kaadhu ganniin ka isii bichaa fudhatee kiyyan jiru micaanis ka isaa fudhatee makiinaa seenee kiyyan jiru anammatim jeetan kaadhee daa'ima too bira dhufee giseen bilbila as taawwasutti jarana bilbilli koo ees ganniin kaadhu laalimee achi jiraatinna naan jetti. Itti dawwara. Warra jira jala taa'ee dhageeffataati. Barsiin galee doktor yeroo faarfatu gurbaan dubartii yoo ergu yeroo marii faarfataa jettee barsiin. Kan dubartiitti faarsa malee inni wannoo miti. Koi haa deebitu. Akkasii gara laaftu. Jazbeeffee taaptaa godha jechuun akkan. Ilaa akkana jedhe laasooddaan. Gaazexeessaa afaan hin deddeebiin afaan mucayyoo naa deebitu. Sinii gaafadha natti himtan. Araaraman waan ta'eef amma gaafii nagaatti. Dhaga'ama asli. Ni dhaga'ama. Bilbilli bakka makiinaa Bilbila kan koo bilbila kan koo dhabee jennaan ani